shamarranis ta'ee dhiironni warra biyya arabaa jirtanu na dhaggeeffadhaa. Dhaamsa bareedduu isinii dhaama. Dhaamsan isinii dhaamu kun gaafa galtanii dhaamsan isinii dhaamu kun dhugaa ta'e dhugaadha jettu. Tokkoffaa irratti shamarran irraan eegala. Shamarran keenya warra biyya arabaatii fi mana maadaamii daladdan hundi keessan wallaahi wanta isinitti himu kun isin fayyada. Anamma dheengadda biyya galeen biyya irraa dhufe baatii lama biyyan ture dhufe anis yeroon Saawudii ture waa'een biyya namaa kun naan galu ture. Garuu dhiira caalaa rakkoo shamarranii caalaa akkan argee dhufetti shamarran mana arabaa waggaa 6 waggaa 5 dalaganii asii galanii paaspoortii sirreeffatanii deebi'uuf jechuudha. Yeroo biiroo garaagaraa deemnu argaa turre gaafa Jimmaarraa gara Finfinnee deemnu shamarran meeqa jechuudha. Walqixxeetti bakka baasiin dhaabbate gadi bu'amee misaan nyaatamutti waan ittiin gadi bu'anii misaan nyaatan dhabanii jechuudha. Nama daabboo birrii 10 nama daabboo birrii 20 bitatee ol deebi'ee bishaaniin dhugutu jira makiinaa keessatti ija keenya agarre ijoollee hiriyoota keenya wajjin misaa affeeraa turre jechuudha. Maaliif qarshii dhabanii miti hojjetachuu dhabanii miti hojjetaniiru qabachuu dadhabanii isinii galee yeroo biyya arabaa jirtanu obboleessaaf isin ergitu eessumaaf isin ergitu nama hundaa birrii ergaa teessu. Namni hundinuu isinirraa fudhachuu malee namni ati maal dalagataa jirta maal qabataa jirta jiruun kan kee akkami namni isin hin jiru hin jiru. Dhiironni amma fakkeenyaaf nuti amma akka keessan garaa laafu garee quraanaa irratti birrii mindaajee tokko kennitu gargaarsa miidiyaa dhufu irratti waa hunda irratti inuma buusaa teessoo jechuudha shamarran. Garuu gaafa biyya galtanii tokkoof tokko yoo yeroo as jirtu qalbii qabaattee waan dhoskatiin obboleessa irraa sabdii dhabanii haadha abbaa irraa sabdii dhabanii jaalallee isa birree irraa nyaata irraa sabdii dhabanii shamarran biyya arabaatti yeroo lammataa deebi'uuf jechuudha. Paaspoortii baafachuuf meedikaalii siyoosii garaagaraa qoramuuf yeroo gara magaalaatti deemanu makiinaa keessaa waan ittiin bu'anii misaa birrii 200 300 nyaatan dhabanii daabboo birrii 10 bitatanii makiinaa keessatti cekkanii taa'u. Namni biraa gadi bu'ee misaa nyaata ol deebi'e jimaa keessatti ol deebi'e. Kummaa inni dalaguu dhabanii miti jara keenya hin dalaganiiru qabachuu dadhaban hin qabanne waan dalagan sana ittiin fayyadan. Kanaafuu maal gochuu qabdu furmaannisaa dhiiras ta'a shamaras ta'a haadhaaf abbaa keetii kan dhabe dhugaan sitti hima nam tokkotti birrii hin ergine. Gaafa biyya kana keessanu maallaqa keessan ol keewwadhaa maallaqa keessan qabadhaa gaafa galtanii jettan yoollee jireenyi biyya keessanii ta'uu didee dalagaa eegaluu dadhabdanii ittiin deebitanii ammas biyya biraa maratanii mircaa keessan godhatanii deemuu fi maallaqa qabaachuu qabdu. Yoo maallaqa hin qabne jechuudha miidiyaa irraas baddanii hiriyoota keessan irraa baddanii nama qarshii ergaa fitirtan sanarraa sabdii dhabdanii naa ergiteetta naa kenniteetta galatoo millee namni isin hin jiru hin jiru gaafa si galte. Yoo ati bilbila 2 fudhatte galte bilbila tokko naa kenni ammas maallaa fidde dhufte ammas karaa see eega malee namni isin fayyadu hin jiru. Kanaafuu shamarran keenya keessumaa dhiiras ta'a shamaras ta'a wallaahi an dhugaan isinitti himan yeroo biyya arabaa jirtan kana jiruu keessanii tokkoof tokko qofa jiraadha. Nam tokko hin jiraatina nam tokko hin dawwadina nam tokko jiruu keessan qofa jiraadha. Jiruu keessan biyya arabaa keessanii hin jarrane taanaan gaafa galtan deebitanii biyya namaa deemuuf maallaqa hin qabdan biyya keessa taa'uuf omaan qabdan. Kanaafuu waa hundarraa abdii dhabdanii taa'uurraa amma osoo biyya birriin dalagamee argamu osoo jirtanu waan argattan ol keewwadhaa. Kun dhaamsa obbolummaati. Akka nama jireenya biyya arabaas jireenya biyya keessaa sargeetti. Jireenyi biyya keessaa isa durii miti. Dhugaa keetii obboleessa keenya gorsa keetiif immoo hedduu tokko galatoomiinuuf jiraadhu. Gorsi akkanaa hedduu tokko keessumaa ijoollee haaraa dhufe fayyada. Dhageettanii jirtanii viidiyoo obboleessa keenya kana obboleeyyan kiyya viidiyoo gorsaa barbaachisaa akkaan barbaachisaa ta'edha jechuudha. Yeroo ammaa kana wanti inni amma jedhaa jiru kun 100% dhugaadha. Anuyyuu galee argeetiniin jira. Namni galtee hin deebiin waan kana dhuga jettee fudhatuu hin dandeettu jechuudha. Haga galtee waan amma inni jedhe kana qabatamaan ija keetiin yookaan gurra keetiin dhageettutti yookaan ija keetiin waan inni amma jedhe kana argitutti dhugaa miti jechuun mala. An amma yeroo duraan biyya arabaa jiru sanii yeroo dura awwaala dhufee hoggaa 2 hoggaa 3 hoggaa 4 ga'u san yoo namni duraan galee deebi akkana jedhu dhugaa natti hin fakkaatu anuma kana matama kiyya jechuudha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota faamilii YouTube channel kee jalatti argamtan
hundi keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii warroonni jalqabarraa hanga ammaa na hordoftanii maatii kiyya taatanii koomentii laayikiin sheeriin na jajjabeessitan hedduu tokko galatoomaa galan keessan dachaa haa ta'u. Warroonni haroo taatanillee welkaam ani haa dhufu baga nagaan gamu YouTube chaanaal kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira. Chaanaal kiyya osoo tole seenaa laayikii gochuun sabskraayibii gochuun koomentii yaada keessan barreessuun maatii YouTube channel kana ta'uu hin dagatina. Warroonni durallee viidiyoon kiyya osoo tole laayikii koomentii sheerii godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya waa'ee gorsaa waan adda addaa akkuma itti fufetti jira. Akkuma asirratti jalqaba irratti viidiyoo seensisa irratti dhageettan kana obboleessi keenya wanni inni jedhe kuni dhugaadha. Wanta mataa kiyyarraa ga'e jechuudha. Namni har'a waa ol kaayan malee waa ol ka'anii hin fuudhanii jedhanii mammaakanii mire nama har'a waa of duuba qabatetu borullee bakka tokko hin deema yoo jedhe bakka waan tokko hin dalaga yoo jedhe waan ol kaayisan ol ka'ee fuudha yoo ol hin kaayin ol ka'anii fuudhuun ni ulfaata jechuudha. Akkuma inni jedhe kana namoota hedduu ka biyya keessa jiru ammaan tana ijoollee hedduu ammaan tana ijoollee ma'anii beeku jechuudha. Namoonni biyya arabaatirraa galanii gara biyya galanii yeroo haalli isaanitti hin mijoofne akkaataa ittiin deebi'an dhaban gizeen duraanitii fi gizeen ammaa tokko miti. Gizeen nuti biyyaa baanu sanii fi gizeen ammaa tokko miti. Jireenyi oovarii ta'ee jira jechuudha. Oovarii jechuun dabilii ta'ee jira jechuudha. Akka yeroo saniiti miti. Namni tokko amma fakkeenyaaf nuhiin biyya arabaa waggaa dheeraa turre kuni duraanii akkanatti akka dhufnu sanii miti. Amma yeroo biyya galee amma biyya tokko hin jijjiiradha yoo jedhe ani fakkeenyaaf galee biyya kanaa galee biyya biraa hin jijjiiradha yoo jedhe bifa haarawaan akka nama haarawaa dhufee sanitti maabaraawii baradhee marmaraa maraamarame akka nama haarawaa dhufeetitti akka nama addisii dhufee miti. Ani afaan hin beeka, hojii hin beeka, waan hunda hin beeka. Laa wanni akkasiin hojjetu. Akka nama haarawaa dhufeetitti wanni marti isaatu bifa haarawaan sirreeffamaa jechuudha. Kanaafuu wanni kun bifa haarawaa jijjiiramee kuni maaliifi wanni hundi isaa maallaqa ittiin barbaadan. Maallaqa ittiin barbaadan wanni akkana silaa namni amma duraan afaan beeku hojii beeku xaaxaan qabu yooma san tikkeetti murateetiin hin deebi'ame wanni akkasii hin jiru. Amma akka nama haarawaa dhufuutitti bifa haarawaa wanni marti eegalamaa jechuudha. Namni biyya tokkorraa galee biyya tokko hin jijjiiradha yoo jedhe matalan ani yeroo hedduu dubbadhee jira viidiyoo kiyya keessatti warroonni haarawaa dhufan nillee keessumaa ijoolleen kennan baay'eedha kan haarawaa dhufan waggaa 2 fixanii yoo jireenyi biyya namaa kun isin dabbare isinitti ulfaate galaati jarri takka ni jirti. Takka yoo ijaazaa nama diddee malee ijaazaa tikkeetti muradhaati ijaazaa ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 akkuma isaan sin eeyyamti isaan amma harka irra caala ijaazaa ji'a 2 malee namaaf hin eeyyamanii ijaazaa ji'a 2 sana galaati. Yoo jireenyi isinitti tole ni teettan. Jireenyi yoo isinitti tole kalas jireenyi natti tolee jira ani biyya ormaa hin barbaadu nagahee jira yoo jettanii ni teettan. Yoo isinitti hin tolin immoo laaltanii mazzantanii ol mazzantanii gammazzantanii jireenyi sun bakka yoo isin ulfaatee homaa isin hin taane wanta na hanqate jira amma wanta na hanqate jiraan hin deebi'a jettanii akkasitti yoo jettan ji'a 2 kana maasii keessanillee ka yaaddanillee hawwii baatanii ni deebitanii jechuudha. Maaliif tikkeettiin kan arabaati isaantu amara isin sirreessa isin deebi'uu qofaa jechuudha. Asii kuruujinaayyaa jechuun akka lamuu biyya kanatti hin deebine deebi'uun barbaadu jedhanii kuruujinaayyaa godhanii galanii jechuudha. Yoo deebi'uu barbaadde hoo kuruuj ma'awwada yani deebi'uu jedhama jechuudha. Galanii deebi'uu ijaazaa jedhama jechuudha. Ijaazaa san galee deebi'uu barbaada. Akka ijaazaa sanitti tikkeetti naamuraati galee deebi'aa jettanii arabaa walii galtanii itti himtanii sanitti booda ijaazaa galtanii deebitanii jechuudha. Maaliif baasilleen isinirraa hir'ataa jechuudha. Amma namni biyya keessatti as yoo taa'u kan eebaluu kiyya kana naa godhi eebaluu kiyya kana naa sirreessi obboleessa kiyya kana naa sirreessi obboleettii kiyya kana naa sirreessi jettanii isin maatii keessanitti namatti waa kennattanii namni immoo waan isin jettan san hin godhaa malee hin godhuu isiniin hin jedhani yoo isin biyya arabaa jirtan kana yoo isin galtanii ilaaltanii wanti baay'ee jira wanti hanqate wanti isin gaafsan yoo sun biyya teettan kanallee naa godha maallaqni dhumee maalii ta'e akkasii ta'e maarree ta'eetini maallaqni dhumatee malee waan biraan dubbatanii jechuudha. Kanaafi galaatii ijaazan of laalaati ijoollee hedduutu galee deebi'e
amma yoo guddate nama muraasa namni galee biyya xaa'u jechuudha. Harki irra caalan isaa garuu kan galee deebi'u. Manallee hin qaba, meeshaallee hin qaba. Biyya keenya keessatti dalagaa tokko ni dalaga yoo jette jechuudha. Galtee dalagaa tokko ni dalaga yoo jette baasii baasta malee galii hin argattu. Masalan fakkeenyaaf suuqa tokko kireeffattee mana suuqaa meeshaa hin bana yoo jette akkasuma mana uffataa hin bana yoo jette gibirri as jira, kiraan as jira, guyyaa wanta gaafatamu jira. Ka ati argatturra bu'aa ati argatturra wacii ati baastuutu caalaa jechuudha. Yoo argatte wanni ati argattu waan muraasa. Kanaaf bakka namni kenna haga achi taa'eetiniin guyyatti waan muraasa argadhu sanii as dhufee hin dalagu waggaa lamaan takka jabaadhee dalageetiniin gala jedha. Akka kiyyatti illee yoo karoora hojii galii argamsiisu hin qabaatin, karoora hojii galii guddaa argamsiisu hin qabaatin achi ta'anii birrii muraasa argachuurra as waggaa lamaan takka deebi'aniitiin dalagatanii hojii gahaa nama hanqate san itti geeffatutu caalaa jechuudha. Kanaaf ammallee gara laafummaan kenna tokko baay'ee nama miidhaa jechuudha. Intalti garaa laaftuu obboleessaa maalii taati jedhan sila. Akkasii gara laafummaan kenna baay'ee baay'ataa namoonni nu har'a akkuma mucaan kun jedhe mucaan kun amma galee deebi'ee jedhe ijaazaa ji'a lamaa galee deebi'ee jedhe. Galee deebi'ee ijaazaa ji'a lamaa kana keessatti waa hedduu taazzabee deebi'ee jedha. Viidiyoo isaa jalqaba irratti dhageeffadha. Waa hedduu taazzabee deebi'ee. Waan ana mudannoo ana mataa kiyya na mudate jechuudha. Namoota kumaatama yeroo biyya namaa kana jiru namoota kumaatama gargaare nama an gargaarre sun akkana garagalee na laalee jechuudha. Akka mucaan tokko baanu gaafa an biyya Arabaa jiru mareetiyyaa maaliitiyyaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu akka gaariitti na jajjabeessan jechuudha. An biyya namaa jiru kan gaafa an galee maallaqa harkaa qabu san fixadhee jedhu immoo salaamtaa bilbilaan si gaafachuun ni ulfaata jechuudha. Bilbilaan salaamtaa si gaafachuun ni ulfaata akka gaaraa kanatti. Maaliif kalee faayidaa namaa buuftaa, bu'aa namaa buuftaa, har'a biyya galtee maal namaa buuftare? Akkana waan akkana beekaniif. Nama ati waa goote irra kan ati waan godhiniiftu si galateeffataa jechuudha. Ani ofii kiyya akkas taazzabe isinoo namni akka kiyya kana taazzabtan jirtani nama ani waan godhiniiftu akka gaariitti nagaa na gaafata akka gaariitti na kabajaa jechuudha. Nama ati waa gooteef sanirra jechuudha. Kan ati waa gooteef sun ka ati gooteef san dhiisee kan biraa gadoo sii mataa jechuudha. Akkasi kanaafuu katare dhiisanii kan dhufuuf yaadanii mudannoon namni hundi isaatu hin qaba mudannoo. Namni marti isaatu namni biyya Arabaa jiru kun mudannoo mucaa nama jedhe kana namni dhabe hin jiru. Osoo kana qabaachuu baate namni biyya namallee hin deebi'u jechuudha. Takkatti madura dhufisanii waggaa afuritti namni dalagee gara biyyaan galaami sanirra silaas hin deebi'u. Rakkannaan taqabu san fixannaan lammata biyya namaatitti deebi'e malee hin deebi'u jechuudha. Namni ebaluu kiyya maarree kiyya jedhu waan guddallee fooyyeffachuu hin danda'u. Maallaqallee kaayachuu hin danda'u. Kanaafuu namni suni osoo anillee biyya Arabaa jiraachuu baadhee osoo atillee biyya Arabaa jiraachuu baatte ima jiraata. Waan rabbi isaa lallabeen inuma jiraata. Garuu yoo nama kenna argee bakka garaan nama hin danda'u ebaluun kiyya rakkataadha. Hisaaban qabu ebaluun kiyya rakkataadha ni gargara. Kaamma namni kun akkana ta'ee galee biyyatti maal namaan jedhama. Ijoolleen hedduu inni dubbatti ijoolleen hedduu irraa dubbatti. Maallaqa fixattee waggaa haganaa teettee galtee maallaqa fixattee waggaa haga kanaa teettee galteen waa'ee kan kee haasa'ama malee bar ebaluun tuni yoo itti biyya namaa jirtu sanii ebalullee kana goote namni jedhu hin jiru. Maannuu goote birrii haga tanaa maannuu wallaahi birrii haga tanaa maannuu goote. Garuu isiin ebaluun kiyyallee kana haajaa itti haa ba'u. Silaa osoo dandame mana nama mara akka roobaa waliin ga'aniimi. Namni nama mara waliin ga'uu hin danda'u. Mangistiin waliin ga'uu hin danda'u. Nama hunda jechuudha. Irdaataa kenneefi waan tokko godheefi nama hunda waliin ga'uu hin danda'u. Akkasii namni kenna namaaf hin hubatullee gadoo fi matallee deebisee taani kan amma namni tokko yoo namaa godhee haadhamaaf abbaa ofiitii godhu nama biraa ittuma dhiisudha. Walaa obboleessaa, walaa obboleettii isaanii diqqaatanii
qabaatanillee dhabanillee xiqqaatus guddatus jireenya biyya keessa jiraataa jiran. Nuti jireenya biyya namaa kana jiraanne osoo jireenya biyya keenyaa san gammannee maatii keenya wajjin dabarsin waggaa dheeraa biyya namaatti itti lakkoofsisnaa jechuudha. Kanaafi nama of dagatuu miti ammaan booda hundi keenya gorsanuu ta'a keessumaaf ijoollee haaraa dhuftan waan qabdan of duuba qabadhaa galee biyya yoo galee maaltu nama mudataa maal onni nama mudatu waa dhibbaa yookiin haalli namaa mijaa'u yookiin haalli namaa mijaa'u kanaafuu osuma beekanuu of duuba qabachuun barbaachisaadha. Kanaaf hordoftoota kiyya viidiyoon karaa kana fakkaata. Baay baay.